Jaallatamoo obboloota koo biyya keessas biyya hambaa kan jirtan hundumti keessan baga nagaa taatanii Waaqayyoo nu gargaaree har'a kunoo akka kanatti wal arguu dandeenyerra. Torbanoota arfan tokkoof ayyaana warra musliima waan tureef sagantaan keenya sa'aatii tokkoof walakkaatti deebi'ee ture. Har'aa kaasee immoo gara sa'aatii keenya sadhaabbataatti deebifanneerra sa'aatii lamatti waaqeffannaa keenya jalqabneerra hin faarfannaa sagalee Waaqayyoo hin dhageenyaa hin kadhannaa. Boloonni galaa jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Ammas galaa nu wajjiniin Waaqayyoon waaqeffadha. Faarfannaa ittiin waaqeffannu qabannee dhufneerra. Akkuma amala keenya yeroo hundumaa faarfannaadhaan wanta addanatti ta'u hundumaa kan mijeessuudhaan na wajjin jiru. Mucaan kun lamaffaan Qomoo Gaaddisaan faarfannaa nuuf filee dhufeera arrasii. Mee faarfannaa inni nuuf file kanaan Waaqayyoon waaqeffannee kadhannee Waaqayyoon warra maalluun jedha. Waaqayyoon warra maalluutti dubbata. Waaqayyo sagalee attamiinuuf qabasa jedhu dubbii Waaqayyoof ulfina kennaa qophoofnuun isiniin jedha. Yeroo qabnu kana keessatti itti fayyadamnu Waaqayyoos nu eebbisa. Eebbifamaa faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqeffanna. Yanniki anarajira, Yanniki anarajira, Yanniki anarajira. Ustageti dana bitate, jalala dana jalate. Silencio adano basu, kana fodo dinana nasisu, kana fodo dinana nasisu, kana fodo dinana nasisu. Kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu. Yanniki anarajira, Yanniki anarajira, Yanniki anarajira. Waaqeffadha Waaqayyoon. Ustagati dana bitate, jalala guddana jalate. Siechenyu adano basu, kanafodu dinana nasisu. Kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu. Yaade Waaqayyoo adda. Amen. Amen. Hunda kooti gooftaan koo. Inni duratti, Dankaanesu inni diina duratti, dankaanesu inni diina duratti, dankaanesu inni diina duratti, dankaanesu inni diina duratti. Yanniki anarraa jira, Yanniki anarraa jira, hallelujah. Yanniki anarraa jira, Yanniki anarraa jira. Gooftaa gatiidhaan na bitate, jalala guddaan na jalate. Si'echenyu addaannoon baasu, kanaafodu diinana yaasisu, kanaafodu diinana naasisu, kanaafodu diinana naasisu. Kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu. Yanniki anarajira, Yanniki anarajira, hallelujah. Yanniki anarajira, Yanniki anarajira. Gooftaa gatiidhaan na bitate, jalala guddaan na jalate. Si'echenyu addaannoon baasu, kanafodu dinana nasisu. Kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu, kanafodu dinana nasisu. Amen, amen, amen. Esa que si afumamale,
Jira Yesus Luratu balbalahara Gostadani iti chape famera Gostadani iti chape famera Gostadani iti chape famera Gostadani iti chape famera Anarajira Yannike anarajira Yannike anarajira Yannike anarajira Muftagati nabitate Jalala gudana jalate Siechenyu adanum vasu Kanafodu dinana nasisu 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 Anarajira Yannike anarajira Muftako anarajira Yannike anarajira Muftagati nabitate Jalala gudana jalate Siechenyu adanum vasu Kanafodu dinana nasisu 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 Nunnasu sodinina Yaade Waaqayyo nurra jira Hallelujah Lafa Waaqayyo jedhan wageenya Takka Amen Bara-bara ani nanjirada Bara-bara ani nanjirada Bara-bara ani nanjirada Bara-bara ani nanjirada Yannike anarajira goftago Yannike anarajira Yannike anarajira Yannike anarajira Goftagati nabitate Jalala gudana jalate Siechenyu adanum vasu Kanafodu dinana yasisu Kanafodu dinana nasisu Kanafodu dinana nasisu Kanafodu dinana nasisu Kanafodu dinana nasisu Hallelujah Yannike anarajira Yannike anarajira Yannike anarajira Muftagati nabitate Jalala gudana jalate Siechenyu adanum vasu Kanafodu dinana nasisu 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 Galanni safatau Galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa keenya yaadasaa shirii Waaqayyo si haa eebbisu faarfattoota Waaqayyo bara keessa nuuf kaase keessaa mucaan kun isa tokko ituman faarfannaa kana faarfadhuu nan dubbisa yaanne sagalee kanatu laphee korra dhufee dubbiseen Waaqayyoon kadhannaa akka sedhe sagalee Waaqayyoo yaada ani isiniif yaadee anuma duwwaatu beeka innis yaada nagaaf yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raajiwachuuti malee yaada isin balleessu miti Waaqayyootu saba booji'amee jiruun saba harka boojuu jiruuniti saba Baabiloon keessa jiruuniti Waaqayyo akkas jedha yaadan isiniif yaadee anuma duwwaatu beeka maqaan isaa eebbifamu innis jedha yaada nagaa yaada wanta isin gara fuulduraatti abdattan isiniif raawwachuuti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada badii isiniin qabu jedha
yaadi waaqayyoon irratti adda sirratti adda nurratti adda namoonni kallattiidhaan galtanii hirmaachaa jirtan sagalee kana waaqayyootu isiniif dubbachaa jira yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka yaadan siif yaadu anuma duwwaatu beeka siin jechaa jira waaqayyo innis yaada nagaati yaada badiisaan qabu waaqayyo yaada nagaanaaf qaba yaada nagaanuuf qaba innis yaada wanta sin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee wanta nun gara fuula duraatti eeggannu waaqayyo raawwata galanni isaaf haa ta'u yaada badiin qabu waaqayyoof yaada nu balleessuun qabu waaqayyoof kanaaf wanta gara fuula duraatti eeggattu si raawwata waaqayyo jabaadhu obboleessa koo jabaadhu obboleettii koo sagaleen kun sagalee gidduutti naa dhufedha yaadi waaqayyo nurratti adda akkuma kanammoo gaafa jimaataa darbee waaqayyoon waaqeffachaa turre waggaa 15ffaa waaqayyoon waaqeffannee waggaa 15 gaa'ila keessaa ana manaa koo gaaddoo wajjin kakuunuu kennee waaqayyo qomoonuuf kennee waaqayyo aduunuuf kennee waaqayyo guyyaatti waaqayyoon galateeffanne turre namoonni baay'een karaa peejii keenya galtanii nu gammaddaniittu nu galateeffattaniittu fayyaa ta'a waaqayyo isinaa eebbisu isinaaf jiraadha gaa'illi keessan gaa'ila milkaa'e isiniif haa ta'uun jedha waaqayyo akkana nutti dubbatuuf mee gabaabsinee waaqayyoon kadhanna yaa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya yesus kristos abbaa jaalalaan abbaan araaraan guutuu galanni siif haa ta'u yaadi keenya irratti adda buleettii kana irratti adda obboleessa kana irratti adda yaadi kee ammayyuu nuuf raawwatu sin kadhadha yaa waaqayyo sagaleen kee qilleensarra darbatamaa gara keenya dhufu sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baasee dhemee caafamee jira sagaleen kee nama fayyisa wanta namni jiru keessaa harkisee nama baasa sagalee kee nuuf ergi sakan keetiin dubbadhaa na gargaari jalqabne hamma xumurrutti nu wajjin ta'e danqaan kamiyyuu harkutamu maqaa yesus gooftaa keenyaan ameen mata dureeni torban 12ffaaf dubbachaa jiru gara ji'a 3 jechuudha arraa walitti qabuuf yaade dhoksaa milkaa'uu daandii milkaa'uu waan jedhu irrattan dubbachaa jira wallamaaf qixxaachuu toora namaaf galuu naqa qabaa namaaf qabachuu walii wajjin kanarratti barachaa jira milkoomni keenya waaqayyos macaafni qulqulluus hin deeggaraa isa jedhu ilaalleera milkaa'uu koo milkaa'uu kee milkaa'uu keenya keessumaa kanarra gooftaatti jirru waaqayyos hin deeggaraa macaafni qulqulluu keenyas hin deeggara milkaa'ummaa isaa dhalatti darbu irratti walii wajjin ilaallaa irra milkaa'ummaa isaa dhalatti darbu isa akka kan abbaa keenya Abrahaam isa akka kan abbaa keenya Abrahaamii Isiyaaqitti darbee Isiyaaqii Yaaqoobitti darbe irra deddeebi'ee akkasiin hubattaniif yaadattan kanan barbaadu isa kana ati duwwaan milkooftee an duwwaan milkaa'ina irratti dhaabachuu miti dhala keenyatti bara nun gara gooftaa darbannus dhala keenyatti wanta darbu irratti walii wajjin barachaa jirra torban 10ffaaf torban 12ffaaf walii wajjin barachaa jirra karaasaa daandii isaa attam akka ta'e moo namoonni kanaan dura isin darbe barumsan kennaa ture waaqayyoonaa kennee dubbiin dubbachaa ture yuutuubii keenya irraas peejii keenya keessa galtaniisi kutaa tokko kaaftanii amma 12tti isa jiru argachuu dandeessu arra kutaa isa dhumaa arra kanan irratti dubbadhu sagalee waaqayyoonaaf kennee karaa hundumaan milkaa'uuf karaa jireenya furaattis karaa jireenya fooniin biyya lafaa kana keessa jiraannu keessatti karaa hundumaaf milkaa'uu fi salgaffaa jedhee inni kaa'e maali dhabboloota koo karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaan waaqayyoon gammachiisu akkasinitti yaaddaniif ancal jedhe karaa hundumaan karaa jireenya fooniin biyya lafaa kana keessa jiraannuttis karaa jireenya afuuraa keenyattis milkaa'uudhaaf karaa hundumaa waaqayyoon gammachiisuu danda'u dhoksaan milkaa'uu tokko kana keessa jira firoota ko karaa hundumaan milkaa'uudhaaf karaa hundumaan walitti qabeen dubbadhaa waaqayyoon gammachiisuu danda'u torban 10ffaa kana keessatti kanan dubbadhaga irra deebi'ee ammas sagalee waaqayyoonaaf kenne kana buleettii sittiin himaa buleessaa sittiin himaa ofii koottis nan deemu irra deebi'ee karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaan waaqayyoon gammachiisuu danda'u eebba kana si eebbisa anaafis siifis barri kun baran itti waaqayyoon gammachiifne jiraannu nuuf haa ta'u keessumaa jaarraan 21ffaa kun warri biyya hambaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis baratti waaqayyoon gammachiifne jiraannu
nuufata'u waaqayyommoo warra karaa hundumaan isa gammachiisan karaa hundumaan hin milkeessa kun dubbii waaqayyooti irra deebi'een dubbadha afaan koorra jira ergaa'u laphee koorra jira waaqayyommoo warra karaa hundumaan isa gammachiisan karaa hundumaa akka isaan milkaa'oo ta'an akka isaan fiixaan ba'an akka isaan galma ga'an akka isaan waan hojjetan hundumaatti success ta'an hin godha kanarratti macaafni qulqulluu keenya nama tokko macaafa qulqulluu keenya keessaa kanarratti nama tokko fudhadheen sagalee waaqayyoo isinitti himuu barbaada nama tokko fudhadheen sagalee waaqayyoo isinitti himuu barbaada karaa jireenya biyya lafaa kanarraa jiraatu irrattis karaa jireenya hafuuraasaas nama milkaa'e macaafa qulqulluu keenya keessaa isan isinitti himee waaqayyoon walii wajjin kadhan daawitiinan fudhachuu barbaada mee warri macaafa qulqulluu biraa qabdan moobaayilii keessanirraas waa'ee daawit milkaa'ummaasaa akkas jedha hin dubbifan macaafa seenaa baraa boqonnaa 29 isa duraa lakkoobsa 26 amma 28tti mee hin dubbisame sagaleen kun yeroo dubbisu natti tola daawit ilmi isaa isee guutummaa Israa'el irratti mootii ta'e daawit ilmi isee guutummaa Israa'el irratti mootii ta'e inni Kebroon keessaa waggaa 7 Yerusaalem keessa moo waggaa 8 waggaa 33 moo'e walumatti Israa'el irratti kan inni moo'e waggaa 40 ture inni lakkoobsa 28 inni waggoota baay'eetti badhaadhummaa fulfinatti ituu gammadu dulloomee bara quufee du'e Salamoon ilmi isaa moo mootii ta'ee iddoo isaa bu'ee jedha maqaas hawara baraadha eebbifu ana akkas jedha kutaa kanarra deebi'een dubbisa inni waggoota baay'eetti badhaadhummaatti ulfinatti gammadee dulloomee bara quufee hin du'e Salamoon ilmi isaas bakka isaa mootii ta'e ala milkaa'ummaa daawit abboonni kun narratta ta'u sirratta ta'u nurratta ta'u akkas jedha waa'ee daawit sagalee waaqayyo yommuu dubbatu macaafni qulqulluu yommuu dubbatu wangeelli yommuu dubbatu daawit inni bara baay'eetti badhaadhummaatti ulfinatti gammadee dulloomee bara quufe haleluuyaa siifa ta'u naafa ta'u bara barri namaa gabaabbachaa jiru kana keessa bara quufe kana duwwaa miti ilma isaa Salamoonitti mootummaa isaa moo dabarsee fiixaan ba'iinsa guddaa milkoomina guddaa galma ga'iinsa guddaa xumuura bareedaa dhoksaa milkaa'u daandii milkaa'u dhoksaa wal namaaf qixxaachuu daandii wal namaaf qixxaachuu toora namaaf qabachuu milkaa'ummaa dhalaa dhalatti darbu maal keessa jiru boroo tokko akka macaafni qulqulluun jedhu nus karaa hundumaan waaqayyoon gammachiisu waaqayyoon garaa ciibsuu keessa jira akka jedha waa'ee daawit macaafni qulqulluu yommuu dubbatu tokkoffaa daawiti mootii ta'e tikeetu tiksituutu mootii ta'e milkoominni dhugaa mootummaa caalu hin jiru bakka qabachuu hin jiru tokkoffaa mootii ta'e lammaffaa mootummaa isaarra waggaa 40 ture sagalee waaqayyoon isinitti waggaa 40 guutummaa Israa'el irratti bulchaa ta'e ajajaa ta'e hoogganaa ta'e waggaa 40 sadaffaa mootummaa isaa karaa nagaa dabarse barcuma isaa kan barcuma irra taa'e kan mootummaa isaa kana fonqolchaan miti irratti ka'uudhaan miti mormiidhaan miti nama waaqayyoon gammachiisu waaqayyo isa gammachiisu wanta ta'eef karaa nagaa xumure warri barcuma irra jirtan warri mootummaa qabatanii jirtan akkamitti barcuma laachuuf mootummaa laachuuf akka jirtan sagalee waaqayyoon isinitti madhagaa karaa nagaa dabarsa gaaga'inni tun uumamni dhiigitiin dhangala'uun utuu hin badin arfaffaa bara isaa keessa daawit bara isaa keessa Israa'el waggaa 40 lolarraa boqote maqaa waaqayyo eebbifamu waggaa 40 Israa'el bara daawit
biyya bulchaa ture keessa boqonnaatu ture. Aara galfiitu ture. Sabni lolarraa boqote. Waaqayyo kun haa ta'u. Addunyaa keenya kana irratti keessumaa biyya keenya kana keessatti ammayyuu barri boqonnaa ituma dubbadhu kana dubbadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya kanaaf haa ta'u. Boqonnaatu ta'e. Shanaffaa milkaa'ummaa isaa waggoota baay'ee jiraatee ituutti gammaduu moo dulloo. Bara baay'ee dheeraate. Bara dheeraa jiraate. Waggoota baay'ee jiraate. Waggoota jiraate kana keessa kan isa jalaa gubate hin jiru. Ituutti gammadu. Bara jiraattutti gammadi. Waaqayyo bara jiraattutti anas siinis hunduma keenya haa gammachiisu. Namatti tola jiran waggoota dheeraa jiraate. Waggoota dheeraa jiraate kana Daawit ituma gammadu boqote. Siif haa ta'u. Naaf haa ta'u. Nuuf haa ta'u. Bara jiraannu kana keessatti bara gammachuu. Bara boqonnaa. Bara aara galfii. Namoonni macaafa qulqulluu keessaa guyyaa dhaloota isaanii abaaran jiru. Arrasa abaaraa kan jiran jiru. Daawit garuu guyyaa dhaloota isaa sin abaarre bara jiraate hundumaatti immoo bara isaatti ituu gammadu boqote. Milkaa'ummaa guddaa. Dhalaarraan darbannaan amma safaan koora dhufe laphee koora dhufe haadhoo buleettii buleessa karaa YouTube kana karaa page kana karaa FB kana dhaggeeffachaa kan jirtan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara lafarra jiraattu kanatti gammadi. Gammachuu waaqarraa siif haa ta'u. Akkeedha faarfannaa gaa. Gammachuun waaqayyo kennu humna keenya. Gammachuun waaqayyo siif haa ta'u. Waggoota baay'ee jiraatee itti gammadee dulloo. Waggoota jiraatutti itti gammadi. Ja'affaa ulfina qaba. Saba isaarraa saba geggeessurraa ulfina qaba. Sabiin kabaja. Sabiin ulfeessa. Sabi iddoo qabaaf. Bara jiraate bara geggeessaa ture keessatti ulfina qaba saba isaa bira. Hawaasa isaa bira. Ummata isaa bira. Warra geggeessu bira. Yaa warra biyya geggeessitanii. Yaa warra biyya geggeessuun darabeen amma dhufee isin bira ga'e. Saba keessan bira ulfina qabdu. Miti taanaan karaa milkoominaarra jirtan. Deebi'a. Deebi'a gara karaa milkoominaatti. Namni milkaa'an nama sabni ulfina kennuufidha. Daawit bara isaa keessatti sabni ulfina laataaf ture. Hin kabaja ture. 8 badhaadhummaattis gammadaa ture. Badhaadhummaatti gammadaa ture. Ofirraa feeyyuu mana waaqayyoof wanta qabu laachaa ture. Warqee, meetii, birrii kanan qabu caalaa jedhee mana qulqullummaa ijaaramuuf irree laachaa ture. Badhaadhummaatti gammadaa ture. Badhaadhummaa waaqayyo isaaf kenneen Daawit iddoon taanetti hin balleessin. Waan hin taane irratti hin balleessin. Mana waaqayyo hojii waaqayyo ittiin hojjeta ittiin ijaara ture. Maal jedha macaafi qulqulluun? Badhaadhummaatti gammadeedha. Badhaadhummaa waaqayyo sii laatu. Qabeenyi waaqayyo sii laatu. Gammachuu siif laatu. Fayyaa siif laatu. Nagaa siif laatu. Fayyaa nagaa nuuf laatu. Badhaadhummaa. Badhaadhuu keenya waaqayyoon jibbu. Waaqayyo keenya waaqa badhaadhaadha. Badhaadhummaa keenya waaqayyoon jibbu. Eebbi waaqayyo iyyuu badhaadhaa nama gooteedha. Sagalee waaqayyoo qabaachuu keenya argachuu keenya waaqayyoon jibbu. Daawit egaa badhaadhummaatti gammadaa ture. Badhaadhummaa waaqayyo siif godhuun siif kennuun waan waaqayyoon gammachiisu, waan waaqayyootti tolu, waan waaqayyoon ulfeessu ittiin godhu. Lafa waaqayyo itti gammadu ittiin dhaqi, ittiin bashannan, ittiin bu'aar, ittiin jiraat. Ittiin jiraat waan waaqayyoon gaddisiisu ittiin hin godhin. Of galchaa yeroo tokko ani keessuma namoota keenyatti yeroo tokko na dhiba. Keessuma namooti keenya Oromoon yeroo waaqayyo waa isaaf godhu, yeroo waaqayyo badhaadhaa isa godhu, qabeenya xinnoo yeroo isaaf kennu waan waaqayyo ittiin gaddisiisu hojjechuutti ka'a. Waan waaqayyo ittiin gammanne hojjechuutti ka'a. Waan waaqayyo isarraan barbaanne ittiin gochuutti ka'a. Waaqayyo kan inni badhaadhaa nu godhuuf akka inni ittiin garaa isa gubnuuf miti. Na dhagaa dubbii waaqayyo kan inni badhaadhummaa nu laatuuf hoteela ijaarree akka nuun keessatti sirbisiisnu miti. Dhugaatii nagannuuf miti. Maqaa waaqayyo arrabsiisnuuf miti. Yookaan ittiin dhunne akka nuun macheefnu miti. Yookaan ittiin durba namaa dubartii namaa akka inni horeenuuf miti. Konkolaataa kan inni nuuf kennu.
ittiin hojii isaa akka hojjennu, ittiin akka jiraannu, ittiin mana keenya akka jiraachifnu, ittiin hiyyeessa akka gargaaru, ittiin waldaa kiristaanaa akka ijaaru, mana waaqayyo akka ijaaru, namoota waaqayyo bira akka dhaabannu malee ittiin akka kashalabboomnuuf miti. Daawit bara isaa keessatti kan inni gochaa ture waan inni mana waaqayyoof godhe yeroo biraan isinitti hima. Macaafa qulqulluu keessa badhaadhummaatti itti gammada ture. Enjoy itti godha waan waaqayyo isaaf kenne. 8ffaa barcuma ilma isaa Salamoonitti dabarse. Barcuma mootummaa isaa ilma isaa Salamoonitti dabarseetu boqote. Alaa dubbisuu dubbichanatti tole irra deebi'een dubbisa ammas akkee. Inni waggoota baay'eetti badhaadhummaatti ulfinatti gammadee dulloomee bara quufee du'e. Salamoon ilmi isaa immoo mootii ta'ee iddoo isaa bu'e. Milkaa'ummaan irratti dubbachaa jiru isa dhalaa darbuudha. Ilaa obboleettii ko, ilaa obboloota ko, ilaa obboloota ko, ilaa tajaajiltoota amantootaa karaa peejii kana, karaa yuutuubii kana na dhaggeeffachaa kan jirtan bara dheeraa jiraachuu keessan, bara dheeraa jiraachuu keenya waaqayyoon barbaada. Bara dheeraa jiraachuu keenya waaqayyoon barbaada. Badhaadhuu keenya waaqayyoon barbaada. Ulfina argachuu keenya waaqayyoon barbaada. Dulloomnee bara quufnee boqochuu keenya waaqayyoon jaallata. Sagalee waaqayyooti kanatti toleen mee dubbifadhaa isinis Daawit waa'ee isaa seenaan yeroo kaa'u akkas jedha. Haalelluuyaa. Siif haa ta'u abbeenni kun. Naaf haa ta'u obboleetti kun. Nuuf haa ta'u. Boloota tana biyya keessas biyya hambaa kan jiraattan. Haalelluuyaa. Waggoota baay'eetti gammadi. Badhaadhummaatti ulfinatti gammadi. Dulloom bara quufi. Koronaan sin nyaatiin. Kaansariin sin nyaatiin. Dhukkubi bara kana ba'ee jiru sin nyaatiin. HIV sin nyaatiin. Wanti karaatti nama bisu sin nyaatiin. Rasaasi hamaan sin nyaatiin. Warri dhiiga namaa dhangalaasan lubbuu nama balleessan sin nyaatiin nan nyaatiin. Bara quufi. Karaatti nafiin hin citiin. Maqaa Yesuusin hafuura du'aa sirraan cabsa. Humna du'aa sirraan cabsa. Karaa dooktarii haa ta'u, karaa hakiimotaa haa ta'u, namoonni waan akkasii dhageessanii jirtan ilaana mana waaqayyooti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirra haa cabu. Kun gurra keerraa, laphee keerraa, hafuura keerraa haa cabu. Bara quufeedha. Bara si haa qoobsu waaqayyo. Bara dheeraa si haa jiraachisu waaqayyo. Bara siifa dabalu waaqayyo. Bara nuufa dabalu waaqayyo. Bara qabaachuu qofaa miti badhaadhummaatti gammade. Gammaduu kee waaqayyoon jaallata. Maaliif egaa kun hundumtu nu Daawitiif ta'e yoo jettan maaliif beektu milkaa'ummaan kan hundumaa nama akka garaa waaqayyoo ture. Nama waaqayyoon gammachiisu ture Daawit. Karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaan waaqa kee gammachiisi. Karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaa waaqayyoon haa gammachiisu. Karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaa waaqayyoon gammachiisu. Karaa jireenya afuraasaas yoo ilaaltanii waan lafarraa kana duwwaa miti. Karaa jireenya afuraasaattis macaafni qulqulluun akkas jedha. Roobii kana nan kadhadhaas niin jedha. Sila kadhadheeroon dubbisu akkas jedhara. Karaa jireenya afuraas boqonnaa 13 lakkoofsa 36 hojii ergamootaarraa. Daawiti bara isaatti akka jaalala waaqayyootti hojjetee yemmuu dee abboota isaa biratti hawwaalamee jedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Karaa jireenya afuraas maal jedha? Daawit bara isaatti akka jaalala waaqayyootti jiraate. Yaada waaqayyo raawwate. Fedha waaqayyo raawwate. Akka yaada waaqayyootti jiraate karaa jireenya afuraas hin boqote. Lafarrattoo badhaadhaa ture. Lafarrattoo bara dheeraa jiraate. Bara quufe. Lafarrattoo mootii ta'e. Lafarrattoo ilmi isaa ituunni ilaalu, ituunni ijaan argu mootii ta'e. Isa waaqarraa immoo yommuu dubbatu immoo Daawit bara isaa hundumaa akka jaalala waaqayyootti siifa ta'u haa ta'u. Naafa ta'u, nuufa ta'u, bara keenya hundumaa akka jaalala waaqayyootti, akka fedha waaqayyootti. Faarfannaanii gurmu'aa tokko kan isaaniitti natti fakkaata dura akkas jedha. Akka fedha keetti buluun akka jaalala kee jiraachuun jedha. Akka fedha keetti buluun akka jaalala kee jiraachuun eebba guddaa qaba. Eebba guddaa qaba. Eebba guddaa qaba. Eebba guddaa qaba.
akka fedha keet buluun akka jaalala kee jiraachuun nuuf haa ta'u ijoollee akka fedha keet buluun akka jaalala kee jiraachuun eebba guddaa qaba eebba guddaa qaba eebba guddaa qaba eebba guddaa qaba akka fedha keet buluun akka jaalala kee jiraachuun akka fedha keet buluun akka jaalala kee jiraachuun eebba guddaa qaba ameen eebba guddaa qaba eebba guddaa qaba eebba guddaa qaba akka fedha waaqayyootti buluun akka waaqayyo jaallatutti jiraachuun eebba guddaa qaba lafarrattis waaqarrattis milkoominni daawiti maal keessa jira karaa hundumaan kan inni milkaa'ee karaa hundumaan waaqasaa gammachiisa ture yeroo boqotullee jaalala waaqayyo godhee waaqayyoon garaa ciibsee waaqayyoon gammachiisee boqotee jedha warra akkasii immoo waaqayyotu gammachiisa warra akkasii immoo waaqayyotu wal qixxeessaaf eebba nama waaqayyoof of kennu isa jedhu kutaa tokko dubbiseen waaqayyoon kanarratti isiniifis kadhadha eebba nama waaqayyoof of kennee dhaga'e ergaa waaqayyoo faarfannaa 128 eebba nama waaqayyoof of kennee eebba nama waaqayyoon gammachiisu namni waaqayyoon sodaatu hundinuu inni karaa isaarra adeemus gammachuu qaba tokkoffaa gammachuu qaba bara kee hundumaa waaqayyoo si gammachiisa lammaffaa wanta harka keetiin itti dadhabdee argattee hin nyaatta maqaan isaa eebbifamu wanti harki kee itti dadhabee argate maal gootu hin nyaatta eebba kun sadaffaa itti gammadda waan harki kee dadhabee argateeti itti gammadda arfaffaa gaariittis jiraatta milkooftaa jechuudha warra waaqayyoon gammachiisanii waaqayyo kana godha gaariittis jiraatta gaarii siifa ta'u shanaffaa ati manaa kee mana kee keessatti akka muka wayinii ija godhattu hin taati haadhi manaan kee akka wayinii ija godhattu hin taati ila haadhi manaa kee mana kee keessatti akka wayinii ija godhattu hin taati ijaan dhabdu jechuudha ija sin dhowwatu waaqayyo ja'affaa ijoolleen kees naannoo maddii keetti akka lataa muka ejersaa ta'u eebba nama waaqayyoon gammachiisu ijoolleen kee naannoo maddii keetti akka lataa muka ejersaa hin ta'u jedhee akkas jedha kunoo namni waaqayyoon sodaatu akka kanatti eebbifama eebbi kun sirratti dhufu si argatu si qaqqabu siif haa ta'u ilaasni eebbis akka lubaatti eebbi kun sirratti dhufu si argatu si qaqqabu siif haa ta'u anaafis hunduma keenyaafis haa ta'u alaa eebba kana si eebbis ammas itti fufee akkas jedha waaqayyo tulluu xiyoonirraa si haa eebbisu waaqayyo teessoo isaarraa nu haa eebbisu bara jireenya kee guutuuttis haleluuyaa bara jireenya kee guutuuttis yerusaalem bal'inatti jiraachuu ishee argi gammadi bara jireenya kee guutuutti oromiyaan biyyatti jiraattu bal'inatti jiraachuu ishee argi gammadi barri boqonnaa barri aara galfii biyya keefa ta'u saba keefa ta'u lammii keefa ta'u saba koofa ta'u biyya koofa ta'u bara gaddaa kana gooftaa bara boo'ichaa kana gooftaa bara dhiphinaa kana gooftaa nurraa kaas macaafni qulqulluun akkasuma bara jireenya kee guutuutti yerusaalem jedha ani immoo biyya koon gash oromiyaan gash biyya Itoophiyaa kanan gash bal'inatti jiraachuu ishee argii itti gammadi ijoollee keetii argii nagaan Israa'eliif haa ta'u haleluuyaa ijoollee keetii argi nagaan biyya keefa ta'u lafi jirtan lafi sin jirtan Awurooppaa jiraadhaa Ameerikaa jiraadhaa Kanaadaa jiraadhaa Awustiraaliyaa jiraadhaa Afrikaa keessa jiraadhaa biyya Itoophiyaa kana keessa Oromiyaa keessa jiraadhaa nagaan biyya sin jirtaniif haa ta'u nagaan manatti jirtuuf haa ta'u haadha manaaf abbaa manaa taatanii kan na dhaggeeffattan nagaan boola keessaniif gorduba keessaniif wanta sin alaa manaa qabdan hundumaaf haa ta'u nagaan akkas jedhana natti tole dubbiyuun ijoollee keetii argi nagaan Israa'eliif
nagaan saba koof lammii koof biyya koof addunyaa maraaf ata'u ijoollee keetii argi eebbaa nama waaqayyoof of kennee dhoksaa milkaa'u ji'a 3-7 kanan irratti dubbachaa ture tokkoffaa waaqayyo nama wajjin ta'u lammaffaa nus waaqayyo wajjin ta'u sadaffaa macaafa qulqulluuf iddoo kennu arfaffaa gara kuteessa ta'u shanaffaa hiriyaa filachuu irratti of eeggachuu ja'affaa waan hojjennutti itti yaadu torbaffaa kadhachuu saddeettaffaa hojjechuu salgaffaa arra karaa hundumaan milkaa'uuf karaa hundumaan waaqayyoon gammachiisu sagaleen dubbisee jalqabeen dubbisee gabaabsee kadhadhee xumuraa ergaa Yohaannis isa sadaffaa akkas jedha yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa sittaa tolu akka ati fayyaa taatuufis nan kadhadha yaa michuu akka karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatuuf nan kadhadha yaa waaqayyo abbaa sin kadhadha yaa waaqayyo ilmaa sin kadhadha yaa waaqayyo hafuura qulqulluu sin kadhadha nu dhageessaafan si kadhadha nu dhagaa turte nu dhagaa jirtaafan si kadhadha buleettii kanaafan si kadhadha obboleessa kanaafan si kadhadha biyya keessas biyya ambaa kan jiraniifan si kadhadha akkuma karaa lubbuutti tole karaa hundumaatti tole yaa waaqayyo hamilka'an milkeessi fiixaan baasi galma geessisi yaa gooftaa lafa yaadetu hin ga'in lafa hawwetu hin ga'in lafa fedhetu hin ga'in maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin karaatti nafin wanti karaatti anas isas hunduma keenya hambisu barbaadu maqaa Yesuusiin sagalee dhufe kanarraan kan kennu duraa haa qabu gufuu nu duraa kaasi danqaan duraa kaasi mormii nu duraa kaasi falmii nu duraa kaasi yaa waaqayyo sakaraatti nu hambisuu barbaadu nu gabaabsu umurii keenya gabaabsu kan barbaadu ati nurraa kaasi waaqa Daawitiin milkeessite bara dheeraa isa jiraachifte ulfinatti badhaadhummaatti utuunni gammadu bara quufee akka inni boqotu goote sin kadha namoota karaa peejii kana karaa FB kana karaa YouTube kana dhaggeeffachaa jiran mana koof ofii koof sin kadhadha adraa yaa waaqayyo bara dheeraa nu jiraachisi bara nu quubsi barri sirka jira sababa inni na jaallatee anatti maxxaneef ani bara dheeraan isa quubsa deemeera bara dheeraa nu quubsi ulfinatti jireenyatti badhaadhummaatti gammannee akka jiraannu ati nu gargaar hiyyummaa nurraa kaasi dhaba nurraa kaasi gadadoo nurraa kaasi yaa waaqayyo gadi bu'uu nurraa kaasi sagalee kee kana booddee namoonni baay'een guddatanii of danda'anii irra afa ta'anii akka isaan jiraataniifan si kadhadha namoota biyya hambaa jiran keeziin isaanii jalaa gooftaa siif achi jechaa kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin haa xumuramuuf kan dhukkubfatan dhukkuba qoricha qabuuf hin qabneen kan qabamanii jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyan bara haa quufan du'i kan isaan sodaachisu du'i kan isaan yaaddessu du'i gurra isaanii irratti kan dhaga'amu maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa kan cabe haa ta'u yaa waaqayyo karaa hundumaa si gammachiifnee jireenya fooniin biyya lafaa kana jiraannu irratti gammannee dhuma keenya moo yaa gooftaa akka Daawit yaada kee tajaajillee fedha kee raawwannee wanta ati nurraa barbaaddu goone akka boqonnuuf nu gargaar waan ati nuu laatteen warra garaa si guban warra si gaddisiisan yaa waaqayyo warra lafa waan ulfina keef hin taane dhaqan akka hin taane ati nu eegi si kadhanna yaa waaqayyo biyya keenya Oromiyaaf nagaalaadhu biyya Itoophiyaa kanaaf nagaalaadhu Israa'eliif Gibxiif nagaalaadhu yaa waaqayyo gooftaa warra Filisxeemiif nagaalaadhu yaa waaqayyo warra Indiif nagaalaadhu addunyaa maraaf ati nagaalaadhu dhukkuba addunyaatti gadhiifamee jiru kana amma dhumaatti gara keetti iyyana nurraa kaasi karaa milkaa'ummaa waan nutti dubbatteef ulfaadhu obboloota karaa kanaa galan hundumaa eebba keen isaan eebbisi eebbi dubbii kee keessa ku jiru kun isaan haa argatu anas haa argatu ulfaadhu eebbifame waan nu kadhatamteef waan kadhattan akka fudhattanitti lakkaa isiniif ta'a jedha sagaleen kee nuu ta'eera ameen 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 waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu torban 12 dhoksaa milkaa'u irratti dubbachaan ture nana mana dubbiin kun kan waaqayyooti sagaleen kun kan waaqayyooti hin milkooftu fiixaan baatu galma geessu yaaddayna sodaatina nagaanis ima dhufaa waaqayyo haala kana qilleensa kan inuma dabarsaa
Anaaf mana koo fi akkuma kanaan dura isinitti musinitti manaaf kadhadhaa. Viidiyoon kun fedha keessanii yoo ta'e hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Warri simbiraa galgala ta'e galgala gaarii, warri guyyaa ganama ta'e ganama guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Akka lubaatti immoo eebban isin eebbisa. Lafa jirtanii harka keessaniif garaa keessan gara Waaqayyo keessanitti ol fudhadhaa. Eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu guutummaatti nagaa isaas isiniif laatu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen, ameen, ameen. Sinin jaalladhaa. Shalom. Torban gaarii torbee ol argina.